Hello, akkam jirtu? An dheeressaa Oromiyaa Dijitaal Haabiirraa. Barnoonni keenya Infoormeeshin Teekinooloojii akkuma itti fufeetti jira. Barattoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan eegala. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti yeroo barannaa gaarii isiniin jechuun barbaada. Okay, akkam jirtu? Kun jalqabaa isiniin jedhe barnoonni keenya Infoormeeshin Teekinooloojii akkuma itti fufeetti jira. Yeroo darbee yookiis immoo yuunitii keessatti maalummaa kompiitara neetwoorkii fi gosoota kompiitara neetwoorkii bal'inaan ilaalleerra warreen sun ilaalletti deebi'aatii kompiitara neetwoorkii sirriitti ilaalaa chaapter 2 jechuudha. So har'a kan nuti waliin eegallu chaapter 3 application software kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Chapter 3 application software kuni akkuma nuti beeknu kompiitara nuti fayyadamnu kuni waan lamarraa dhufe kompiitara jechuun isuma gabaarraa binnu kana qofa osoo hin taane waan lamadha kompiitara jechuun innis maalidha hardware and software wanta jennudha jechuudha sun akka kitaabni keessan jedhutti kutaa 7-8tti barattaniitu jedhee yaada. Hardware kan jennu isa ija keenyaan arginu warreen akka maawuzii ta'uu danda'a, kiiboordii ta'uu danda'a, monitorii ta'uu danda'a fi warreen garaagaraa ta'uu danda'a. Software immoo application software fi system software tu jira. Kanaaf application software fi system software immoo garaagarummaan isaanii maal akka ta'e laalaan har'aaf garuu nuti kan waliin ilaalu chapter 3 application software. Application software jechuun softwareota guyyaa guyyaa hojii keenya keessatti fayyadamu. Isa jennu suniiti jechuudha. Kanaaf garaagarummaa system software waliin qaban waliin ilaalaa deemna. So under this unit we have some outcomes. So at the end of this unit, learner will be able to understand these concepts. The first one is in-depth paragraph. Paragraph tokko kan barreessinu warreen akka software yookiin immoo application software Microsoft Office kan jennudha jechuudha. So paragraph tokko akkamitti in-depth gochuu akka dandeenyu. Akkasumas immoo align text by using icon on the menu bar or select paragraph from formatting menu. Kun ammoo wanti chapter 3 kana keessatti barannu waajjira kam keessallee hojjenne, yuunivarsiitii keessallee baranne, eessattillee hojii garaagaraa hojjenne wantoota hojii keenya guyyaa guyyaa keessatti nu biraa hin hafnedha jechuudha. Kitaaba tokko barreessuu yoo barbaanne jalqaba Word Microsoft Office irratti barreessina yookiin immoo Word Processor kan jennu sun irrattidha. So paragraafii barreessuu kan amma fakkeenyaaf kitaabni kun kan barreeffame dursa warreen kana understand erga gooneetidha jechuudha. So align text by using icon on the menu bar. Select paragraph from formatting menu. Warreen kana Microsoft Office tokko erga kompiitara keenya raabanne maal akka ta'an waliin laalla jechuudha. Practical ilaalaa deema. Apply bullet and number in text. Text barreessine fakkeenyaaf kun amma textiidha. Warreen kun immoo maal jedhamti? Bullet jedhamti jechuudha. So ishi kanallee akkamitti apply gochuu akka dandeenyu. Akkasumas immoo nambarii chapter kana keessatti ilaalla jechuudha. Erga chapter kana barannee warreen kana danda'uu qabna. Insert and delete page break and page number in document. Fakkeenyaaf ishiin kuni page number jedhamti. Ishi kanallee akkamitti document keenya irra galchuu akka dandeenyu. Akkasumas immoo yeroo baay'ee first page lakkoofsa hin qabu yookiin immoo page numberii hin qabu. Kanaaf page break akkamitti akka gochuu dandeenyu akkamitti insert gochuu dandeenyu illee chapteruma kana keessatti ilaalla jechuudha. So sirriitti na hordofaa. Another thing is add and delete headers and footers in a document. Fakkeenyaaf ishiin kun amma headers jedhamti. Headers kana akkamitti document keenya irratti dabaluu dandeenyu. Akkasumas immoo footers kan jennu immoo fakkeenyaaf kunillee footers hin qabu malee bakka kanatti barreessuu dandeenya. Footers akkamitti dabaluu akka dandeenyu akkamitti hir'isuu akka dandeenyu chapter kana keessatti waliin xumurree dabarraa jechuudha. Another thing is manipulate data in spreadsheet. Excel irratti spreadsheet jechuun Excel irratti akkamitti data manipulate gochuu akka dandeenyu illee chapter kana keessatti. Another thing is create presentation in PowerPoint. Warreen kana hundasaa haala ajaa'ibaatiin waliin baranna jechuudha. Sirriitti na hordofaa. Warreen gara chaanaalii kanaatti yeroo jalqabaatiin dhuftan subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessan mana barumsaa garaagaraa keessa jiraniif share gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan gara barumsa keenyaatti fufnaa jechuudha. So under this unit we have some
unit overview, that means wanta jalqabaa yookiin immoo chapterii kana jalqabarraa hanga dhumaatti barannu unit review kana keessa keenyerra jechuudha. Isaanis immoo maalidha? From your earlier grade 7 and 8 torbaa fi 8tti akka information technology barattanitti kitaabni keessan kan dubbatu. Yeroo sun yoo hin hubanne ta'e amma raafinii waliin dubbachaa deemna. So this is from computer system. Computer system kan jedhamu fakkeenyaaf torbaa 8tti barattanii. Yoo hin hubanne ta'e immoo computer system unit wanti jennu kuni wantoota lamarraa dhufe yookiin immoo computer kan jennu hardware fi software. Hardware wantoota akka qabachuu dandeenyu yookiin immoo ija keenyaan ilaaluu dandeenyu isin jedheera. Software immoo hardware isa gabaarraa binnu computer, laptop, mobile enne isa gabaarraa binnu kanarratti yoo software hin jiraanne immoo computer jedhamu hin danda'amu jechuudha. Walitti dhufee computer ta'a hardware fi software percentage 50 jechuu ni dandeenya jechuudha. So nu fakkeenyaaf computer keenya ni bitna. Computer erga binne immoo akkasitti akka laallu kana yookiin user interface kana akka fuuldura keenyatti laalle computer fayyadamnu kan nu taasisu operating system dha yookiin immoo system software isa jennu sunidha jechuudha. So inni maalitti ramadama? Software keessatti ramadama. Kanaaf computer jechuun hardware fi software dha jechuudha. Conceptiin computer system unity kanadha jechuudha. You know that computer is a system that comprise hardware and software component. Hardware warri jennu immoo it may be input device ta'uu danda'a, output device ta'uu danda'a, computer memory ta'uu danda'a, central processing unit ta'uu danda'a. Warreen kun fakkeenyaaf input device yoo fudhanne warreen akka mouse data gara computer keenyaatti galchuuf kan nu gargaaru jechuudha. Warreen akka keyboard, warreen akka screen, warreen sun hundi isaanii input devices jechuu dandeenya jechuudha. Output device kan jennu immoo fakkeenyaaf screen kan argitanii amma kana kitaaba kana dubbisuudhaaf screen kana irraa nutti mul'ata kun output jedhama jechuudha. So gara computeratti waan ta'e yeroo galchinu input device fayyadamna. Yeroo computer keessa baasnu immoo yookiin immoo akka display ta'u taasifnu immoo output device fayyadamna. Output device keessatti fakkeenyaaf waan barreessine tokko waraqaa irratti print gochuu soo barbaanne maal fayyadamna? Output device yookiin immoo printer fayyadamna jechuudha. So isaan output device. Computer memory kan jennu immoo memory wanta jennutu jira yookiin immoo random access memory kan jennudha yeroo sadarkaa olaanaa keessa sirriitti barattu konseptii isaa. Wanti nuti amma bannee computer keenya irraa fayyadamnu kuni memory irraati kan nuti fayyadamaa jiru jechuudha. Memory yeroo jennu kana memory gosuma tokko qofa miti kan qabu. Memory gosa lamatu jira. Primary memory fi secondary memory kan jedhu jira. Nuti amma wantoonni temporary fayyadamnu computer keenya irratti bannee primary memory irra, secondary memory kan jennu immoo warreen akka hard disk. So isaan walitti qabaan isaanii computer memory jedhamu jechaadha. So central processing unit kan jennu immoo CPU jennee ishee waamnu sun immoo yookiin immoo sammuu computer or brain of computer warreen jennu sun immoo CPU jenna. So warreen sun hundi isaanii maalidha? Hardware component dha jechuudha. Amma chapteriin kun garuu hardware irratti miti kan xiyyeeffatee jiru gara software itti dhufuuf jira. Hardware kan kuni hundi isaa walitti erga binnee booda software hin jiru taanaan gatii hin qabu jechuudha. So sun irratti hubannoo gahaa argachuu qabdu jechuudha. And in addition to these different components, we have some application or system software. Computer kana warra gabaarraa erga walitti finne kana operating system hin qaban taanaan waliin dubbachuu hin danda'an jechuudha. Keyboardiin keenya motherboardii keenya waliin hin dubbatu yookiin immoo computer keenya printer keenya wajjin hin dubbatu yookiin walitti communicating godhu jechuudha. So suniif maal nu barbaachisa jechuudha. We use application and the system software. System software kan jennu immoo akkuma jalqaba isiniin jedhetti may be considered as operating system, utility software, driver software. Utility software kan jennu Windows Defender jennee kan fayyadamnu faa jechuudha computer keenya keessas Windows yookiin immoo computer keenya balaarraa kan eegu jechuudha. Isaanis utility software jedhamu. Driver software immoo fakkeenyaaf chapter 1 keessatti yeroo drivers kan jedhu barannu hardware nuti jalqaba walitti list gochaa turre sunii fi software keenya yookiin immoo waan nuti barbaanne akka waliin communicate godhan software nu gargaartu drivers software jedhamti jechuudha. So
kan akkasitti qabadhaa operating system itti maybe window 10 ta'uu danda'a, window 11 ta'uu danda'a, window baay'eetu jiru yookiis immoo ubuntu ta'uu danda'a. Warreen sun hunda isaanii sirriitti adda baafnee beekuu qabna jechuudha. In this unit, what we cover is you will enhance your skill using application software. Gitanii application software amma system software irraa garaagarummaa isaa asumarraa hin ilaaluu eegalle jechuudha. Application software hojii keenya guyyaa guyyaa hojjechuuf warreen nu gargaaran application software jedhamu. That means warreen asitti listing godhe kana hin dabalatu jechuudha. Isaan kun operating system, utility software, driver software kan jennu system software dha isaan. Application software immoo hojii keenya guyyaa guyyaa fakkeenyaaf ani mana suuraan qaba yoo ta'e warreen akka Photoshop, Adobe Photoshop fan fayyadamaa. Kitaaba waliin barreessuu ta'e immoo Microsoft Office fayyadamaa. Kanaaf isaan application software jedhamu. Hojii keenya guyyaa guyyaa hojjechuuf warreen nu gargaaran. Payroll hojjedha yookiin immoo Excel irratti waan hojjedha grade barattootaan hojjedha yoo ta'e Excel fayyadama. Isaan application software jedhamu jechuudha. So you will enhance your skill using application software such as word processor ta'uu danda'u, spreadsheet ta'uu danda'a, presentation software or presentation PPT isa qopheessinu ta'uu danda'a. Isaan application software nutu computer keenya irratti fe'ata jechuudha. You will also practice different Microsoft Office. Isaan kana sirriitti keessa gadi buunee akkamitti document tokko barreessinee bareechuu akka dandeenyu waliin ilaallaa jechuudha. Or other file application software such as LibreOffice kan jedhamu jira akka kanaatti kan fayyadamnu open source software dha. And directly when we start our today topic is using application software. Using application software ramma asitti listi goone kana akkamitti akka fayyadamnu mee waliin ilaaluu eegalu. Sun dura garuu mee warreen kana deebisuu yaala. Innis maali? What make application software different from system software? Argitanii? Wanti dura haasaa ture sun ammasitti dhufee jechuudha. Application software kan jennu kana system software irraa wanti adda isa godhu maalidha mee? Mee kana deebisuu yaala. Amma kasinitti meera system software jechuun operating system, utility software, driver software isiniin jedhee isinitti meera. Application software jechuun immoo warreen akka Microsoft Office, spreadsheet, PowerPoint qopheessuuf kan gargaaru. Garaagarummaan isaanii maalidha mee? Hiriyoota keessa waliin irratti mari'ataa. Garaagarummaan isaanii kanaa jechuudha. Akka hintiitti kana barachuuf jirra wanti. Hojii keenya guyyaa guyyaa isa hojjetu. Kuni garuu kompiitara keenya binnee gaafuma jalqaba kompiitara keenya window yeroo binnu operating system listii goona. Isaan sun system software jedhamu. So warreen kana irratti haasaasan which application software had you used in your grade 8 information communication technology subject? Maal fayyadamtanii mee kutaa 8tti document tokko barreessitanii toote Microsoft Office fayyadamtaniitu Excel fayyadamuu dandeessu. Sin garuu waan fayyadamtan sintu beeka ishee kana deebisa. Kana fayyadameera jedha. Do you get word editors? Kan argitanii beektu fakkeenyaaf word editors, spreadsheet, presentation application on smartphone or tablet. Bilbila keenya irraa qabna. Bilbilli keenya fakkeenyaaf kompiitaradha. Bilbilli keenya kompiitaradha. So warreen kana bilbila keessa irraa qabdu mee check godhaa yoo hin qabdan ta'e immoo sin fayyadan still godhadhaa. So the software used by general public user in their daily tasks must often application software. Kana definition dhumti chapter kanaayyuu kanadha jechuudha. The software gosa lamatu jiru. Application software and system software. The definition of this chapter is this one. That means a general public user in this daily task must often application software. So some example of application software are word processing software in application software in presentation software in akkasuma spreadsheet in Adobe Photoshop ta'uu danda'a, AutoCAD ta'uu danda'a, wanti nuti fayyadamu CapCut ta'uu danda'a. Bilbila keenya irratti warri nuti install goone namarraa transfer yookiin send namarraa walii goone dabarsinu sun application software jedhamu ta'uu jechuudha. Jalatti ramadamu. Maaliif nu gargaaru immoo daily task keenya hojjechuuf. Hojii keenya guyyaa guyyaa. So application may consist of single program ta'uu danda'a. Such as Microsoft Notepad for writing and editing simple text. It may also consist of collection of program called software package. Walirratti baay'atanii
waliin communicate gochaa hojii hojjetu ta'e immoo software package jenna jechuudha. Which work together to reach tasks warreen kun jechuudha. Software package kan jennu softwarein lama yookiin lamaa ol walitti dhufanii hojii tokko taksii tokko xumuruuf kan nu gargaaran software package and application software may also include large collection of program. That means software suite jechuu dandeenya jira. Little but independent from which is have common user interface such as Microsoft Office. So warreen kun hundi isaanii application software. From the application software, let's start with this word processing. Word processing jechuun jalqaba word tokko create gochuu ta'uu danda'a. Create erga goone immoo edit gochuu yookiin immoo barreessuu ta'uu danda'a. Creating file and folders kan jedhu keessatti chapterii jalqabaa keessatti hanga ta'e waliin ilaaluu yaalleera. Amma garuu more detail keessa galee akka ittiin hojii hojjechuu dandeenyutti waliin ilaallaa jechuudha. So brainstorming, this one is also another brainstorming. What word processing application software had you used in your grade 8 on the course of information technology subjects? So maal fayyadamtaniitu kun ammas gaaffiidha saniif yoo fayyadamtaniitu ta'e isa fayyadamtan sun naa barreessaa. What different mobile app you have used? Yeroo dhiyoo amma fakkeenya mobile app maal fayyadamtaniitu yeroo dhiyoo waan barbaade yoo ta'u mobile keenya kanarratti amma fayyadamnu mobile keenya kanarratti kan nuti fayyadamnu kun amma fakkeenyaaf screen irratti kan screen irra ilaallu kun jechuudha. Screen irraa kan nuti ilaallu bilbila keenya irraa kan nuti ilaallu mobile app kan jennu osinitti mul'ata ta'e ishii kana fakkeenyaaf bilbila koorradha hin jirudha kun bilbila koorra kan jirudha laarreen kun hundi isaanii application software jenna jechuudha warra bilbila keenya. Isinis immoo yeroo dhiyoo kan fayyadamtanii beektu meemma fakkeenyaaf yeroo dhiyoo bilbila keessan irratti kan install gootan kana maal fayyadamtanii beektu isas deebisaa ofuma keessanii fannisaa jechuudha. Waan fayyadamtanii beektan sun application software jenna jechuudha. So word processing refers to the act of using a computer to create, edit, save and print document. Word processing kan jennu kun jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabni nuti irraa barachaa jirru kun jalqaba create ta'ee then edit ta'ee kun akkasitti babbareechanii mala argitanii kalarii ishiin kunii fi kun garagaradha. 3.2 kan jettu kun illee kan buleetii mataa ishee dandeessedha. Gadi butanii mushii kana sitti barreessanii so edit jedhama jechuudha sun. Then save godhanii erga xumuranii jechuudha. Peejii 251 erga barreessanii xumuranii kitaaba kana save godhanii. Save erga godhanii booda immoo print godhanii jechuudha. So step kana arfan keessa darbee dhufeera jechuudha kitaabni nuti irraa barachaa jirru kun. But not limited to textual report, letter, memos, newsletter and brochures is also created by these word processings. So amma fakkeenyaaf kitaaba kana hojjechuu qofa illee miti hojiin word processing kana textual report qopheessuuf ni gargaaramna leeterii garagaraa barreessuuf yookiin xaaliyaa barreessuuf memos hojjechuuf newsletter waraqaa waamichaa ta'uu danda'a warreen kun risiitii garagaraa hojjechuuf illee kanuma fayyadamna jechuudha. Garuu achirratti maal garaagarummaan kanaa fi isaanii kiriitii ni goona lamaanuu qixxuma as editii kanarratti dha jechuudha kanaan garaagarummaa isaanii. So editii kana dandeenyaan nuti yookiis immoo tuulsii garagaraa software irraa fayyadamnu kana dandeenyaan waan barbaanne kiriit gochuu dandeenya jechuudha. In order to perform word processing, specialized software known as word processor. Word processor fayyadamu is needed. Word processor immoo fakkeenyaaf Microsoft Office yeroo jennu warreen akka Excel, database, presentation, Microsoft Word kana hunda isaanii ofirratti qabata. So word processor jenna isaan hunda isaanii. One example of word processor is Microsoft Word. Microsoft Word kun kana keessatti argamti jechuudha. Other word processing applications are so widely used. Other example of word processing applications include Microsoft Word processor jedhamu ni danda'a. Word perfect jennee tu search goone kitaaba kana create gochuu ni dandeenya kanaan. Other free and open source word processor such as Open Office kan jennu illee jirti jechuudha akka kanaatti kan nu fayyadu. Open Office Writers Library
Office kan jennullee akkasumas immoo Google Drive dookimentiin akka kanaatti gargaaramuu dandeenya warra kana hundayyuu jechuudha. Dirqama kana qofaan miti kan nuti tekstii tokko create goonee edit goonee save goonee print gochuu dandeenyu kana qofaan miti warra kanallee akka additional itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So garuu hunda isaanii keessattiyyuu warreen kana hunda isaanii keessattiyyuu stepin jalqabaa create documentidha. Isinitti meedha jalqaba. After we create our document, we come up with the concept of edit documents. Then edit document goona. Amma fakkeenyaaf argitanii asitti kun meelaalame suuruma ishii fakkaatu kuniyyuu kan amma Word documentidhaan create ta'eera. Warreen kunillee iddoo garaagaraa irraa fudhataman achumarra Microsoft Office ofirraa qabaa jechuudha. So asitti create goonee edit taasifnee save erga taasifnee booda print goona. Kitaabni kun akkuma jalqaba isiniin jedhe steepota kana arfan keessa darbee hojjetameera jechuudha. Editiin kun editiin ishiin kunii hanga peejiin tokkoffaarraa hanga dhumaatti wantoota garaagaraa fuuterii warreen kana dabaluullee ni dabalata. Kitaaba warreen kana spelling sirreessuu ni dabalata. Hanga dhumaatti table of content barreessuu ni dabalata. Image garaagaraa gashuu ni dabalata. Step 2 kanarrattidha jechaadha. Hojii guddaa nuti hojjennu step 2 kanarrattidha jechuudha. So some of a function of word processing software include this one. Faayidaan nuti irraa argannu yookiin immoo advantage in word processing irraa nuti argannu warreen kana. Creating, editing, saving and printing document. Isuma asitti jenne kana nuuf hojjechuu danda'a. Word processing. Another thing copying gochuu dandeenya. Tekstii tokko gara tekstii biraatti paste gochuu dandeenya isa copy goone moving, deleting text within document. Warreen sun nu dandeessisa word processing. Formatting text such as font type. Amma fakkeenyaaf sizing kanaa fi sizing warreen asitti dubbisaa jiru kun tokkodha tokko miti. Sun word processing dhaan taasifna jechuudha. Bolding yookiin immoo gurraachessuu bold gochuu jechuudha. Ilaalla yeroo practically sirriitti isinitti argisiisa kana. Underline jala sararuu. Amma fakkeenyaaf document bakki jala sararamee too jiraate isinitti argisiisa. Jala sararra jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkasitti ishii kana ishiin jala sararee kana ta'uu danda'a. Underline jenna. Another thing is italicizing. Italicii gochuu amma fakkeenyaaf tekstii barreessine tokko. Warreen sun hundi isaanii word processing dhuma keessa jira jechuudha. Creating and editing tables. Table bakka nu barbaachisetti kitaaba keenya irra galchuu yookiis immoo edit gochuu. Warreen sun hunda isaa functionii nuti word processing irraa argachuu. Inserting elements such as illustration and the photograph from other software. Warreen kanallee word processing dhumaan dandeenya jechuudha. Word processing hojii inni hojjetu unlimited dha jechuu ni dandeenya jechuudha. Nuti dandeenyaan irratti hojjechuu unlimited dha jechuudha. So warreen kana isatu nu gargaara. Correcting spelling and grammar. Amma fakkeenyaaf kitaabni keessan gaafa barreeffame kun perfect miti gaafa jalqabaa jechuudha. Maal godhan correct spelling isa sirreessan, grammar isa sirreessaa dhufanii. Sunillee nu dandeessisaa jechuudha word processing. Another thing is providing different template for repetitive task. Hojii tokko irra deddeebinee yeroo hunda hojjenna yoo ta'e template illee ni qabaata jechuudha. Warreen sunillee nu dandeessisa. So this one is all the function of word processing or the advantage we get from word processing is so tip ishiin jettu kun immoo meeshii kana qabadha. Chapterii tokkoffaa keessatti illee akka dubbanneerra yoo yaadatu ta'e text editor such as notepad kan jennu amma akka word processing ilaaluu hin dandeenyu. Maaliif ilaaluu hin dandeenyu? Which only work on plain text. Plain text qofa irratti hojjeta. Plain text kan jennu immoo the text we cannot bold gochuu hin dandeenyu, format isa jijjiiruu hin dandeenyu, underline gochuu hin dandeenyu, colorii garaagaraa taasisuu hin dandeenyu. Plain text with no formatting should not be confused with word processing software. Format gochuu hin dandeenyu. Formatting jechuun wanta asitti word processing irraa arganne kana hunda isaa kan gochuu dandeenyu ishii kana qofadha jechuudha. Create ni goona ni barreessina, save ni goona, suniin booda faayidaa garaagaraatiif oolfachuu ni dandeenya. Garuu asitti warreen kanas gochuu ni dandeenya. Garuu warreen kana formatting jenna. Bold gochuu hin dandeenyu, font size, underline gochuu hin dandeenyu, table create gochuu hin dandeenyu, illustration photography galchuu hin dandeenyu, spelling achirraa ofuma keenya manually sirreessuu dandeenya. Warreen kana hunda isaa
notepad irraa hin argamu text waan demo plain text barreessu qofa nu gargaara jechuudha. So text editor are used to work with file plain text formats such as source code fa barreessu amma keenya computer programming source code barreessuuf notepad fayyadamuu dandeenya jechuudha of a computer program and a configuration file or operating system. Warreen sun nu gargaara malee kun kitaaba kana notepad dhaan barreessinu osoo jenne hin dandeenyu jechuudha. Kitaaba amma irraa barachaa jiru kan word processing qofaan gargaaramne barreessuu dandeenya. So another topic is starting Microsoft Office Word program in Windows. Argitani word processing amma ka faayida kana nuuf oola jenne barreessine. Mee akkamitti nuuf oola isa jedhamu walumaan eegalla jechuudha. To start Microsoft Office 2060 or later kumalaamaaf 19 illee jira kumalaamaaf 21 illee jira kumalaamaaf 16 amma kitaabni keessan kun hojjetameera. Or later program in Windows 10 or later Windows 10 ta'uu danda'a Windows 11 ta'uu danda'a. You can follow either of the following methods. Create jalqaba kan maal goona jenne step kana keessaa hin baana. Step 1 is create document, step 2 is edit document, step 3 is save document, and finally we print our documents. So method 1 create gochuudhaaf kana fayyadamna. Click here to create blank document. Kana bira gahuun dura garuu create gochuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkamitti akka create kana goone immoo jechuudha chapterii tokkoffaa practical exercise waliin hojjenneera. Practical exercise sun deebi'aati sirriitti ilaala akkamitti kana create gooneera. Another concept within this chapter is a tour of the Word user interface. User interface amma yeroo bannu user interface onni yookiis immoo fuuldura keenyatti kan mul'atu kanadha jechuudha. Mee kana immoo akkuma jalqaba isiniin jedhee akka yeroo bannu ishiin kun taksi baarii jedhamti. Taksi baarii kana irratti startii batanii kanatti yeroo boonu ishii kana barreessine asitti naa dhufee jira kunoo jechuudha. Word 2016 kanaan fayyadamaa jiru 2019 jiraachuu mala 2021 hanga 24 jiraachuu ni danda'a jechuudha. So ishii kana irratti click yoo goone kanatu nu banama jechuudha. Ishii kun xiqqoodhaaf busy ta'uu dandeessi xiqqoo ni eegna. Suniin booda user interface nuti jalqaba jenne sun blank kan jedhu irratti amma fakkeenyaaf create gochaa jirra. Blank kan jettu kana irratti click taasifna. Blank jechuun hanu of irraan qabne irreen kun immoo template dha. Template hojii keenya hojii wal fakkaatu hunda irratti si gochuu dandeenya jechuudha. So kuni user interface dura kitaaba keessan irratti ilaalle sunidha jechuudha. So ishiin kun future asii eegalee hundi asirra jiran kun maqaa qabu jechaadha. Hundi isaaniiyyuu maqaa qabu jechuudha. Mee kanaaf waliin haalaallu tokkoon isaanii kitaaba keessan irra warra jiru waliin wal bira qabne jechuudha. So user interface amma nuti banne sun ordi keenya yeroo bannu lakkoofsi tokko as jira, lakkoofsi lama as jira. Hundi isaanii maqaa qabu. Fakkeenyaaf lakkoofsi tokko kuni title wanta asirratti barreessinu. Fakkeenyaaf asitti amma yeroo chapter 1 keessatti practical exercise irratti yeroo barachaa turre Ethiopia cultural food kan jedhu asitti barreessaa turre jechuudha. Akkanatti barreeffama garaagaraa yeroo asitti barreessinu title barreeffama suni asitti barreessina jechuudha. So warreen kun immoo kun asuma keessa taa'anii jiru. Warreen kuni hanga lakkoofsa 10tti wordiin kun maal akka taate user interfacein kun hundisaa maal akka ta'an as keessa taa'anii jiru jechuudha. As keessa taa'anii jiru. So lakkoofsi lama kun immoo maal qabattee jirti jechuudha. Quick access toolbar. Quick access jechuun wantoota nuti hojjechaa jirru hundi quick access amma fakkeenyaaf kootaa iddoo kana dhufname. Amma asitti ani homaa title name kennee hin jiru waan ta'eef document waan jedha nuti homaa kennuu dinneellee. Bakki ishiin kun immoo quick access jedhamti laashiin kun. Wanta save goone wanta ban duubatti deebisuu yoo barbaanne wanta asitti barreessine amma fakkeenyaaf jedheen osoo barreesse jechuudha. Asitti hin barbaanne yoo ta'e shortcut hin barbaadu aandoo jedha warra kana. Irma deddeebi'een aandoo yoo jedhe duubatti naa deebisa jechuudha.
kana hunda isaa balleessuu danda'a jechuudha. Tokko tokkoon control plus z illee fayyadamnee duubatti deebinee balleessuu dandeenya yoo dogongora hojjenne yeroo barreessinu. Warreen sun kanaaf quick access jenna ishee asitti jirtu kana hundas keessa click goonee warra arginu kana asii gadee kana hunda isaaniiyyuu quick access jenna jechuudha. So lakkoofsa 3 qabatee kan jiru kun asii file button I think file button natti fakkaata. File button or file tab jechuu dandeenya jechuudha. File kan jettu kana irratti click yoo goone warreen kana asii arganna jechuudha. Hunda isaayyuu new ban haaraa banuu barbaanne kan dura achi keessa hojjennee jiru bana open gochuu barbaanne save as yookiis immoo bakka takkatti save gochuu barbaanne akkasumas immoo print gochuu yoo barbaanne hundi isaaniiyyuu file tab yookiin immoo file button sun keessa jiru jechuudha. File isheetu lakkoofsa 3 qabatteetu kan irratti click goone warreen kana hunda argachuu dandeenya jechuudha. Haaraa create gochuu dandeenya. Kan dura create ta'ee jiru immoo banuu dandeenya. Save gochuu dandeenya. Save as bakka barbaanne desktop irra ta'uu document keessatti ta'uu danda'a. Akkasumas immoo wantoota asitti barreessine kana hundasaa wantoota asitti barreessine kana print jechuudhaan print gochuu dandeenya jechuudha. Print irra keenyatti erga computer keenya create connect goonee booda jechuudha. So kanatti aanee jiru lakkoofsa 4ffaan ribbon jechuun akkuma dur wal dubbannee turre wanteeta as jirtu kana asii eegalee wanti hanga asii jiru kuni ribbon jedhama. Ribbon kana keessa waa baay'eetu jira. Qubee gurguddaa taasisuu, kalarii garaagaraa filachuu, wanti hunda asuma keessa jira jechuudha. Ribbon kan jedhu istaayilii barreeffamoota jijjiiruu, kalarii barreeffamoota jijjiiruu, saayizii barreeffamoota jijjiiruu hundisaa asuma keessa jira jechuudha. Ribbon jedhama. Ribbonidhuma keessatti wantoonni hundi kan sirreessuu dandeenyu jechuudha. So another thing is within the concept of this user interfaces. Number 5. Lakkoofsa 5ffaan kun immoo maalidha ishiini? Wal bira qabdanii edit window bakka itti barreessinu argitanii asii gadee kana akkanatti barreessaa deemnu waan nuti barreessaa deemnu asii gasee wanti nuti barreessinu kana edit and dogongoruu dandeenya, sirreessuu dandeenya. Akkasumas hundi waan nuti barreessinu kuni edit window jenna jechuudha. Hanga lakkoofsa 5 asii eegalee hanga isiitti edit window jenna jechuudha. 6 ammoo scroll bar ishii kan argitanii osoo gadi gottonnee page lammaffaa page sadaffaa irratti nu buusuu dandeessa jechuudha. So scroll bar jechuu dandeenya jechuudha lakkoofsa 6ffaa kana. Akkasumas immoo lakkoofsa 7ffaa status bar jechuun immoo waan nuti barreessine hundi maal akka ta'an eessa akka gahan hunda isaaniiyyuu achirraa ilaalla jechuudha. Lakkoofsa 7 kana qubee meeqa hanga asirratti barreessine illee paragraafii meeqa akka barreessine kaaraakterii meeqa akka barreessine illee lakkaa'ee asitti status bar amma page meeqa akka ta'e illee waan nuti barreessine kun status bar irraa arganna. Mee fakkeenyaaf kan keenya kana soobannee status bar kan jettu ishii kanadha jechuudha. Page 1 of 1 page ma tokkitti qofa jira. Ituu amma fakkeenyaaf enter jennee amma page lammaffaatti ceesifne jechuudha. Tuma irratti barreessin page 1 of 2 jenna jechuudha. Page 2 of 2 irra jira. Page lama kan create goonee jiru kun page tokkoffaatti deebitee jirti laashiin kuni. Ishiin kunis immoo maqaa qabdi akkasumas status bar jenna jechuudha. Wantoota akkasii kana status bar jenna jechuudha. Another thing is lakkoofsa 8ffaan ishii kana scroll guddisuu xiqqeessuu. So scroll jenna jechuudha. Ishii kana immoo scroll bar jenna jechuudha. Let you change the display position of document. Amma yoo nuti mul'achuu didee amma asitti scroll kana isinitti argisiisuudhaaf amma kanatti ishii kana barreessine amma hh kana soo barreessine miti amma nuti hh kana barreessine suniin booda ishii kana argitanii ishii kana hh kana barreessineerra akkasitti guddisuu dandeenya akkasitti xiqqeessuu dandeenya. Ishii kana qabnee gottonni zoom in zoom out. Ishiin kun kan nuti scroll bar jennee waamnu sunidha jechuudha. So kuni amma basicidha yookiis immoo gara guddaa isaatti yeroo deemnu immoo wanta kitaabni kun nu ajaji hunda waliin hojjennee ilaallaa jechuudha. Status bar argineerra, scroll bar, zoom argineerra, insertion point immoo fakkeenyaaf bakkuma jalqaba jirru sun fakkeenyaaf bakki kun amma fakkee kana soon balleessee bakki kuni na wanti utaaltu kan argaa jirtu wanti utaaltu kun insertion point jedha. Akka waan nuti galchinu nu ajajji jechuudha. Bakka suni kan nuti galchinu bakka ishii waa utaaltu sun
insertion point jedhama. Bakkuma ishiin utaaltu sun malee waa barreessuu hin dandeenyu jechuudha. So insertion point jenna jechuudha. I-beam kan jennu immoo yeroo maawuzii keenya sosochoosnu kanatu argine la mallattoo I kanarraa argaa jira. Argaa jirtu miti asirratti mallattoo I bakka inni sosochoosaa jiru kun I-beam jedhamti ishiin immoo jechuudha. So warreen kana hanga danda'ametti taphachuu yaalaa. Basicidha warreen kun baay'ee wanta sintiin kun qabu jechuudha. Yeroo taanu paragraph formatting wantoota akka kitaaba keessanii kana waliin uumnaa jechuudha. Waliin uumnaa akkuma kitaaba keessan kana sun hundi salaaltanii haala ajaa'ibaatiin barreeffameera ammasitti illee wanta gurraacha kan akkasitti immoo ishiin kun immoo akkas mallattoo bifa diimaa ishiin kun immoo page numberii akka barbaadetti page jalqabaarra soo dhufnee immoo argitanii kun kitaaba keessan cover page jedha. So isallee wordidhuma kanaan taasisuu dandeenya jechuudha. Too gadi buunee immoo akkasitti ilaa ishiin kun bifa teebiliitiin warreen kun hundi isaanii paragraph formatting jedhuma jalatti ramadamu jechuudha. So kana hundasaa keessallee image jedha ishiin kun image gashinee warreen kun hundisaa gadima buufnee immoo table of content dha amma ishiin kun. Table of content kun illee bifa ittiin word document keenyatti galchinu walumaan laalla jechuudha. Wanti nuti kitaaba kun nu ajajee nuti hin hojjenne hin jiru jechuudha. So amma fakkeenyaaf laala unit 1 asitti barreeffame lakkoofsa tokko immoo guddaan asitti. Then asitti immoo bifa bareedaa ta'een asitti graphics yoo fayyadaman. Ishii kana hunda ishii walumaan hojjechaarra sinittin argisiisaa jechuudha. Walumaan hojjechaarra sinittin argisiisaa jechuudha. So paragraph formatting kun sun hunda walirraa qabdi jechuudha. Paragraph formatting sun hunda of keessaa qabdi jechuudha. So ishiin kun riibanii jedhamti. Riibaniin kun waan ishiin nun gargaarra hin jiru jechuudha. As keessatti waan nuti gochuu hin dandeenye hin jiru. So warreen kan hunda isaa tokko waliin laalla yeroo biraa. Kanaaf ammallee namoonni chaanaalii kana callistanii daawwachaa jirtan osoo subscribing godhin yookiis immoo osoo hiriyoota keessaniif sharing godhin subscribe godhaa. Akkasumas immoo hiriyoota keessaniif share gochuu hin dagatinaa. Yeroo biraa toopikii itti aanu walii wal agarraa. Akkasitti yeroo barannaa gaariin isiniin jedhaa nagaan turaa.